seenaa jireenyaa gabaabaa Dubree Qananii Addunyaa. Dubree Qananii Addunyaa Waaqoo abbaa ishee obbo Waaqoo Addunyaa Waaqoo fi haadha ishee adde Asteer Mokonnin irraa bitootessa torba bara 1991 godina Harargee lixaa aanaa Daroo Labuu magaalaa Miicattaatti dhalatte. Umurii ishee ijoollummaarraa kaastee barnoota isheetti jabduu fi hawaasa keessatti dhalatte biratti ammoo hedduu jaallatamtuu turte. Dhalattee umurii shanitti bara 1996 barnoota kana eegalte. Qananiin barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Mataa Guddeessatti kan baratte yoo ta'u, barnoota ishee sadarkaa lammaffaas achuma magaalaa Miiccataa mana barumsaa Machaaratti qabxii olaanaan xumurtee gara yuunivarsiitiitti imalte. Dharaa barnoota olaanaatiinis yuunivarsiitii Arbaa Minci kan ishee ga'e yoo ta'u, yuunivarsiitichatti barnoota injiinaringiitiin muummee haayidrooliik and waatar injiinaringiitiin bara 2011 eebbifamtee turte. Ogummaa baratteenis biiroo bishaanii fi inerjii Oromiyaatti qacaramuun yeroo murtaa'eef kan hojjette yoo ta'u, ergasii ogummaa hojii moodelummaatiin jaallattootaa fi beekamtii guddaa argachuu dandeessetti. Hojiilee beeksisaa fi bohaartii adda addaa keessatti maqaa kan horatte Qananiin fiilmii mata dureensaa Rabbirraa jedhu piroodiis gochuun hojii ishee jalqabaatiin industirii fiilmii biyya kanaa keessatti ashaaraa mataa ishee kaa'atteetti. Bara 2015 keessatti haadhimaa fi jaalallee ishee kan ta'e aartist Andu'aalem Goosaa waliin seenaa jaalalaa isaanii kan eegalan yoo ta'u, waggoota kanneen darbaniif waliin jiraachaa egeree isaanii keessatti ammoo maatii horachuuf karooraan jiraachaa turaniiru. Kibxata kaleessaa barii bitootessa lamatti bari'u mana jireenyaa ishee keessatti sababa ammaaf addan baafamiin gamoo mana jireenyaa ishee darbii shanaffaarraa kuftee boqotte. Qananii Addunyaa Waaqoo dhalattee umurii 25tti du'aan boqotteetti. Sirni awwaalcha ishees guyyaa har'aa Bataskaana Katedraalii Qulqulluu Sillaaseetti bakka maatiin, firoottan, hiriyoottanii fi jaallattoonni ishee argamanitti raawwateera. Okay, gadaatti fufi. Okay, በሟች ወይዘሮ ቀነኒ አዱኛ ዋቆ አሟሟት ዙሪያ ምርመራ እያጣራ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው ሲሻይ ቤቶች ፊት ለፊት ከሚገኘው ውዳሴ ህንጻ ላይ ነዋሪ የነበረችው ሟች ወይዘሮ ቀነኒ አዱኛ ዋቆ መጋቢት 1 ቀን 2017 ዓ.ም ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ ከቤቷ የማብሰያ ክፍል በኩል ካለ በረንዳ አምስተኛ ፎቅ ላይ ለጊዜው ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ወድቃ ለሕክምና እርዳታ ወደ ያኔት ሆስፒታል እየተወሰደች ባለበት ወቅት ህይወቷ አልፏል። የአዲስ አበባ ፖሊስ መረጃውን ከደረሰ በኋላ የምርመራ ቡድን በመዋቅርና ቦታ ድረስ በመሄድ ተገቢውንና የታክቲክና መረጃዎችን ያሰባሰበ ሲሆን የሟችን አስክሬን ወደ ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል ተጨማሪ ምርመራ እንዲሄድ አድርገዋል። ሟች ወይዘሮ ቀነኒ አዱኛ በወቅቱ ከበረንዳ ላይ በወደቀችበት ሰዓት ፖሊስ በቤት ውስጥ የነበረውን ባለቤት ድምጻዊ አንዱዓለም ጎሳ በቁጥጥር ስር በማዋል ምርመራ እያጣራ ሲሆን በቀጣይ መጨረሻ ምርመራ ውጤት ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ እያስታወቀ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ከፖሊስ የወንጀል ምርመራ ውጤት በፊት የሚናፈሱ መረጃዎች ተገቢነት የሌላቸው ከመሆኑ ባሻገር ምርመራ ሂደቱ ላይ የሚያሳድረውን አሉታዊ ተጽዕኖ በመገንዘብ የተሳሳተ መረጃ የሚያስተላልፉ እና የሚያሰራጩ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስበዋል። ካናዳ ወኒኒ Okay, qabiyyesa afaan Oromootiin highlightii jalatti afaan Oromootiin jechaa jiru waan ta'eef highlightii qofa yaada isaa. Gadaa. Xinnoo sagalee kee ol fuudhi gadaa. Tole. Qorannoon hin dhumanne waan hin taane miidiyaa irratti barreessinaa jedhanii warri poolisoota dubbataa jiru. Akkaataa isheen itti duute immoo ittiin karaa kushiinaatiin fooqiidhaan of darbite jedhanii Andu'aalem Goosaas mana waan tureef mirmaraadhaaf fuudhanii deemanii ni jiru jedha qabiyyeen kanuma. Kanaaf waan biraa haasa'uu odoo dhiisne gaariin itti fakkaata. Hamma wanti kun qulqullaa'ee warri poolisoota baasutti eeguun baay'ee barbaachisaadha. Booda itti saalfachuu keenya waan hin oolleef waan akkanarraa odoo of qusanne gaariin itti fakkaata.
haqa operaate keenya rabbi habaasu operaate keenyas bilisa yoo ta'e rabbi nagaadhaan mana isaatti adeemsu jenna kanuma galatooma. Galatoome ulfaadha iyyeetillee. Egaa maali warri akka poolisiin Finfinnee jedhetti gada akka poolisiin Finfinnee jedhetti warri miidiyaa irratti afarsaa jiran kun soba akka ta'e wanti sun waan dhugaarraa fagaate akka ta'e poolisiin illee nu mirkaneessee jira kinoo. Nuyi tan barbaannu dhugaa barbaannaa jechaadha. Andu'aalamittis hin qabnu mootummaattis hin qabnu dhugaa barbaanna. Garuu tan dhugaa dabsuuf halkanii guyyaa olii gadi fiigaa jiru gaazexeessitoota Oromootii fi artistoota Oromoo ijoollee Oromoo tokko tokko akka waan bira jiranii akka Andu'aalama waan san raawwatetti shuur ta'aniitu harka dhibbaan dhibba dubbachaa jiru jechaadha. Dhugaa akkasitti balleessuuf deemu akkuma Haacaaluu san gochuuf deemu. Namoonni kuni keessattuu intalli Tigisti Ittafaan jedhamtu suni waan ishiin barreessite argitee jirta. Tigisti Ittafaa beektaa gadaa bilisummaa siifan barreessa. Dhugaa dubbachuuf amma warra amma agarsiiste kana hunda isaaniitu hordofee hin beeku. Garuu nama turatti mee. Afaachuun dhuguma WhatsAppidhaan waan akkasii afaan Amaariffaatiin barreessanii qubee Ingiliffaa fayyadamanii jalatti sii barreessa afachuu maqaa TikTok ishii dhaqxeetoo viidiyoo durarra jiru laaltaa jechaadha. Soba ta'uusaa Facebook yoo WhatsAppidhaan walitti barreessan tan akkasii santu Facebook yoo okay. Tap godhame agam barreessa. Roobale akkam nagaa jirtu hundumti keessan nagaadha. Nagaa. Ayyee baga nagaan nu eddanii ijoolleen afaan Oromoo jechaa turanii BBC'n illee gadhiisee jira beektaa BBC jalaa argachuu hin danda'amu. Jalatti ilaali. Kan amma mucaan maxxanse kan inni dubbise jechuudha. Yoo afaan Oromoon namni barbaadu jiraate afaan Oromoon sana bukkee jira ibsa gochuuf hin danda'a. Okay, ittaanta. Argitee jirta Tigisti Ittafaa qubeessa? Nallaala. Yoo asii bahe nallaala. Okay. Yoo kan screenshot godheettani mul'isamee afaan Oromootiin itti fufi. Okay. Poolisiin Finfinnee du'a Qananii Addunyaa Waaqoo erga odeeffannoon isaa qaqqabee kaasee garee qoratu hundeessee qorachaa jiraachuu himee. Akka ibsa poolisiitti Qananii kutaa bulchiinsa lammii kuraa aanaa 3 bakka addaa manneen Saanishee jedhamu fuuldura gamoo Wuddeessaa irra jiraataa kan turte yoo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 10/2017 halkan keessa naannawaa saayitii 10tti mana ishee keessaa karaa kutaa kushinaa yookaan alwaada barandaa jiru darbii 5ffaa irraa kufteedha. Sababa yeroo hin beekamnee fi kuftee wal'aansaaf osoo qabamaa jirtu lubbuun ishee darbuu eereera. Poolisiin ibsa dhimma kanarratti baaseen. Bakka taateen kun itti ta'ee mudate deemuun raagaaleen teeknikaa fi taaktika walitti qabu kan ibse poolisiin reeffi qorannoo dabalataaf gara hospitaala Daagimaawii Minilik akka geeffamu taasiseera. Poolisiin yeroo Qananiin Addunyaa barandaa irraa kufte sanatti mana keessa kan ture abbaa warraa ishee weellisaa Andu'aalem Gosaa to'atee qorachaa kan jiru yoo ta'u yeroo itti aanutti qorannoo dhumaa uummataa fi ifa akka godhu beekseera. Bu'aa qorannoo yakka poolisii dursee odeeffannoowwan fuula miidiyaalee hawaasaa garaagaraatti darbaa jiran sirrii akka hin taane kan hime poolisiin Finfinnee adeemsa qorannichaa irratti dhiibbaa hin malle
qabaachuu akka danda'u hubachuun namoonni odeeffannoo dogoggoraa dabarsanii fi tamsaasaa gochaa isaaniirra akka of qusatan hubachiiseera. Manaajarri Artiist Andu'aalem kan ta'e Lalisaa Indiriis sirna awwaalcha Qananii har'a akka taasifamu BBC'tti dubbateera jedha kanal. Okay, galatoomi wanti jiru isa kanaa jechaadha. Kanaafi warri sobaani osoo waan tokko hin beekin osoo poolisiin gadi bahee ta'u ibsa hin kennin olola sobaa akka waan bira jirtan osuma ijaan argitan iyyuu hin himamu be. Miidiyaa irratti hin himamu, poolisiitti himama malee miidiyaa irratti hin himamu. Eeruu kennuu jedhama jechaadha sun. Walumaa gala. Namoonni kana gochaa turan nama lama sadii miti. Nama baay'eedha. Warri Amaaraa akkuma jiruun weellisaan Oromoo akkas godhee ajjeesee maalidha isaan akkas duraanuu maal jechaa jiru jechaadha. Isaan siyaasa hojjechaa jiru. Keenyaan itti dabalamee ta'u uummata wal ficcisiisuuf deemu. Itti fufimee obboleessa kiyya. Roobalee wanti xiqqoo nama jibbisiisu maal beektaa? Amma dhugaa yoo ba'e dhugaan bahuudha qaba. Kan nuti barbaadnu uummanni Oromoo sabni bal'aan hunduu kan barbaadu dhugaadha. Dhugaa jiru ni eegna. Karaa Andu'aalemis karaa ishees ta'u hundinuu dhiiga keenya lamaan isaanii wanta adda baafamuun jiru garuu dhugaa ni barbaadna. Har'as garuu wanti xiqqoo nama dabbaru miidiyaa kanarraa xiqqoo nama jibbisiisu suuraa jaraallee gadi galagalchanii arrabsaa jiru. Ijoolleemti keenya jechuudha. Ijoollee warra jara kan biraa saba kan biraa komachootu hin taane Oromummaa si jibbisiisa beektaa? Inni kan laayikii barbaacha inni kan yuutuubiittiin shaqqalachaa jira. Lubbuu namaa dhangala'ee dhiiga dhangala'ee lafa jiruuni yuutuubiittiin shaqqalachaa jira. Asii liinkii kana seenaatii dhugaa jiru bara. Baay'ee si jibbisiisa bakka yuutuubiittiin shaqqalachaa jira Oromoon jechuudha. Saba biraa maal dubbanna? Inni kaan immoo suura gadi galagalchees arrabsaa jira. Ganaa nama du'ee lafa dhugaa jiru. Ganaa nama du'ee maalitti du'e akkamitti akka du'ellee hin beekamne itti yuutuubii shaqqalata suura namaa immoo gadi galagalchee arrabsa. Dhugaa Oromoo taatee dhalachuu si jibbisiisa beektaa waan miidiyaa kanarra Oromoomti gochaa jiru jechuudha. Baay'ee tokko si dhukkubsa bakka ani akka kootti namni akkamitti akka dhukkubsatu hin beeku ani garuu baay'ee laphee na dhukkubsa beektaa wantoota akkasii kan hin argu. Dhugaa saba biraa maal komanna? Saba biraa komachuu hin danda'u. Wanta amma Oromoo miidiyaa kana TikTokii kanarratti gochaa jiru baay'ee ma tokko jibbita bakka amma tiroobalee mana kee waan banattee waan taa'uuf malee otoo laayivii irra deddeemte wanta baay'ee argita. Inni kan yuutuubiittiin shaqqalata bakka si jibbisiisan siin jedhee bakka dhugaa. Ani waan hin dubbadhu hin qabu dhugaa. Ani Oromoo lamaan arge bara kana Oromoo seexanaa fi Oromoo nagaa tan argee jechaadha. Oromoo nageenya barbaaduu fi Oromoo seexanaa duri numa keessa jiru jedhee tan yaadaa jira. Keessattuu gaazexeessitoonni Oromootii fi artiistoonni Oromoo aktivistoonni Oromoo waan kana irratti hirmaachaa jiru akkuma warra naaftanyaa sana. Okay, itti fufimee waadaa situ ture as keessatti fuuf. Tole nagaan sin haa ta'u waa baay'eellee dubbachuun barbaadu waanuma muraasa waan dhaga'e baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf iddooti obboleettii keenya gama kamiiniyyuu akkuma obboleessi keenya Keenloobii jedhu jechuun kan walii dhimmurra kan wal waraanu kan walii boorra kan wal boochisutu caala jechuudha. Gama kaaniin miidiyaa kanarra waa hedduutu maxxanfama waa miseejii agam kan hin jedhamne kaleessa mana liibii wayii keessatti obboleettii keenya otoo as jala jiraatte yookaan warri itti hantanii otoo sheer irratti gootanii nu waamtanii gaariidha. Nagaama miti sagaleen koo. Jira dubbadhu. Jiraatti fuuf. Obboleettii keenya Haannaa Haddaamuu kan jedhamtu Finfinnee keessaa mana biiwutii yookaan saaloonii akaadaamii kan qabdu suni akka nama waa hedduu beekutti kan koomentii barreessiterra kan afaan ishiitiin haasoftu waa baay'ee nama dubbachiisa jechuudha. Maaliif kana durayyuu wanti beeknu waa hedduudha. Maaliif akka waan inni dura reebaa ture cunqursaa ture itti haasaa turte nuti waan baay'ee beekna. Ani kanan biyya keessaa ba'es yeroo tokko dhuftee turte gara Dubaay kana ani kanan biyya keessaa ba'es sababa kanaatti maaliif namni gaafa nama bukkee taa'u waa meeqan shakkama jettee haasaa turte. Obboleettiin kunis tarii waan beektu qabdi otoo dhufte yaada ishii nuuf ibsite kan koomentii barreessiterra jechuudha.
dabalataan immoo namni hin faradin sitti faradamaa jedha. Obboloonni keenya zeegaa biraa kan immoo qomoo biraa otoo hin ta'in Oromoodhuma keessaa kan wal nyaataa kan wal irratti dubbachaa kan bira jiru waaqaa fi nama tokko sanafichaadha. Abbaa manaa mucayyoo kanaa duwwaadha. Namni dhugaa beeku waaqaa gaditti. Hedduun keenya isatu hajjeete jedha. Namni nama tokko hajjeese ofiisaa mana taa'ee poolisii ofii hin qabsiisu jechuudha. Maaliif otoo namni kun yakkamaa ta'uusaa hin beekini nama kanatu hajjeese nama kanatu darbate namni nama hajjeese fooqirraa gad nama darbata jedhamee yaadamuun baay'ee ulfaata. Hin beektu Oromoo keessatti akka jibba Oromoo qomoon baay'ee hin qaban hundi keenya hin beekna. Yeroo Hacaaluun du'us namni gumaa nama kanaa baase hin jiru. Inni bira jiruyyuu waa qammasee waa nyaateetu dhugaa nama kanaa dhokse. Har'as immoo waa baay'ee argaatii jira. Nama kana cinaan qaama nama kanaatti hirkatee akka waan namni kun hajjeeseetti harka nama kanaa ofii xuraa'ee harka nama kanaa xureessaa jira. Kanarratti qorannoo gadi fageenyaa gaggeessuun gaariidha. Waa baay'ee warra biyya keessaatu infoormeeshinii gahaa qaba. Nuti warri bakkee jirru kun waanuma namni jedhe jenna malee jetteen deemuun gaarii miti. Obboloonni keenya immoo hedduun keessan mana banattanii nama du'e gadi garagalchitanii irratti haasoftan. Irratti caffartanii otoo of qusattanii dhiiga keessantu du'e waan ta'eef otoo abbaaf haati imimmaa isaanii miti dhiigdi ija keessaa gadi nammu hedduunsaa waa baay'ee jechaa jira obboleessa keenya Roobel ani kaleessa galgala waa baay'ee arge jechuudha akkuma obboleessa keenya otoo liivii kanarra deemtee waa hedduu argita mana gara asiif gara 10 oliiti kan namni irratti banatee suura mucayyoo kanaa gadi garagalchee baga duute. Du'uu qabdi otoo argine reenfa ishii gubuu qabna jedhanii ijoolleen baay'ee irratti haasan karaa amantii dawoo godhatanii karaa qomoo biraa dawoo godhatanii irratti haasaa jiru. Eebbifama Waaqayyo sinaa eebbisu. Yaa kaleessa waan sani asitti illee mul'isaa turre haga ta'e arginee jirra. Suni ergama biraatu of keessaa qaba. Mana baay'ee jira ijoollee baay'ee mana mubee ooroo kan jedhu culullee kan jedhu tiktok kan jedhu mana hedduu banatanii mucayyoo gadi garagalchanii baga duute amaaraa tajjeese oromoo tajjeese isa tajjeese obboleettii isaa tajjeese namni bira jiru hin jiru tokkoyyuu warri akkasii otoo irraa of qusattanii karaa amantiis daweeffattanii nama arrabsuu dhiisanii kanarrattis yaada osoo kenniteef baay'ee natti tola. Maalifi suuraa gadi garagalchanii tooyi waa'ee amantii kiristaanni du'uu qabaa baga duute jedhanii dhaga'een jira rikoordis goonee jirra. Maalifi ergama mataa isaanii qabu akka ajandaa intala kanaatirraa jijjiirru gara amantiititti jechaadha. Kana dhiisnee gara amantiititti jijjiirru amantii kiyya akkas jette jenneetoo sanitti daayivert gochuu waan barbaadaniif nu immoo waan fedhanaa jedhanii dhugaan intala kanaa ba'utti hin dhiisnu. Eenyu artiistii Oromootis Andu'aalami haqa isaa argachuu qaba yoo balleesse balleessaa isaa yoo balleessin immoo gadhiifamuu qaba jechaadha. Kanaaf daayiverti wanti godhamu tokko hin jiru. Kanuma irratti xiyyeeffannee hojjanna. Okay, itti fufi Nuguse. Galatoomii. Ani beekta kalee galgalallee waan moodeel seenaan dubbatte jala taa'een dhaggeeffachaa ture. Immoo gama yoonii maanyatiif waan dubbatamaa jiru isinillee tarii quba qabaachuu dandeessu. Naa maaliin si kaasuu barbaada beekta waan gaafa Hacaaluun intervii godhu yoonii maanyan maal akka haasa'ee fi har'a immoo taateen kun waggaa ta'uu yoonii maanyan waan kan haasa'uun maaliif akka ta'e waan sanirraa waan tokko barachuun nama barsiisa beekta. Haa ta'uti immoo qabatamaas ta'uu baatu waan hedduu argaa jirraa dhagaa jirraa garuu amma qabatamaan ta'initti waan natti fakkaatedhaan waggaa dubbatan beekta dhugaa nama sanii dhoksuudha ta'a. Haa ta'uti immoo garuma kaleessa immoo. Dhugaan intala kanaatis an awwaalaa jiran gaazexeessitoota Oromootii fi weellistoota Oromoo, aktivistoota Oromoo, tiiktokaroota Oromooti. Mee waa tokko cheek godhee tan dhufaa daqiiquma 3 tokko nama biraatiif carraa kennaa modereetoroonni.
Ani dubbadhu. Itti fufi. Akkam nagaa jirtu isin jedha. Wanni ani dubbachuun barbaadus nama dubbataan jira. Namni hundi keenyaa iyyuu hin beekna. Maaliif shirri jiraachuun Oromoo irratti Oromoo irraa shira jiru akka jiru hundi keenyaa wal hin beekna jechuudha. Immoo gara dhugaatitti yoo deebine namni dhugaa caaluudhaa osoo ijaan argan waan argitu tokko waan sitti mul'ataa tokko lakki jedhee dhokse ta'u jedhanii Baustelle in 100 Metern. Hidhaa keessaa baasanii qulqulluudhaa jedhanii nama ajjeesisiisa. Nama gahee guddaa taphatee mana hidhaa keessaa gabbaasanii dhugaa kana hin baasaa yoo kan jedhan taate wallahi ana dhugaa rabbi dubbachuuf baay'ee godinatti mul'atu. Sababni mucayyoo tana galaafataniifis abbaan manaa ishii bira jira. Bira haa jiraachuu dhabu bira isaa taa'u abbaa manaa qabdi. Immoo abbaan manaa kaleessa nagaan fayyaadhaan oduu walitti mufanne waliin oolee gocha akkasii raawwatee ani sammuu kan koo keessas nan dhufu garuu shira guddaatu jira jechuudha. Maaliif isallee ta'ee isiillee ta'ee waan dhokfatanii irra taa'antu isaan mudate. Qaama kamiinuu qaama aangoo daa'effataniituma socho'antu shira kana dalage malee Andu'aalamii yookiin haadha manaa isaa irratti gocha akkanaa raawwata jedhee ani hin fudhus illee ananatti illee fakkaatee itti mul'atu. Maaliidhaaf wanni kan godhamuuf mucaan reefuu ija uummataa afootti mul'ataa sabaaf sablammoota biratti jaalatamaa jiru. Mucayyoonis mucayyoo akkasitti aadaa ofii guddisuudhaan jaalatamtu simboo qabeetti guyyaa tokko mufii fuula isii irraa hin agarre yoo karaa mucaa ittiin dhabani karaa mucaa ittiin argatan dhabanii lubbuu mucayyoo karaa isaanii danda'amutti karaa isaanii mijaatutti balleessutti ka'an jechuudha. Kuni shira guddaadha. Shira guddaa karaa siyaasa itti fayyadamuuf godhan. Wantoota yeroo sanitti barraahaa ture warra silaa gaazexeessituudhaa jedhani weellistuudhaa jedhan waan barreessaa turte jechuudha. Hin beeku. Namoonni kunniin warra yakka mucayyoo kanaa irraa hiriyyaa fakkaatanii quba guddaa keessaa qaban jechuudha. Odoo seerri jiraatee namoota akkasiisan yeroo sanitti to'atanii qorannoo irra geggeessuu qabanii ture. Achi keessa jiran. Finfinnee keessaa Adaamas haa ta'u Finfinnees haa ta'u namoota achi keessa jiraatu. Akka nama icciitii isii dhuunfaa isii beekutti ol baasanii public irratti maxxansan jechuudha. Kanaaf shira kana mootummaan hin baasa kan jedhamu hin baasa. Shira baasuufi isiin eega lubbuun isii boqatte abbaan manaa ishii namni itti aanu haadhaaf abbaa caala. Haadhaaf abbaa eega dhalattee biraa baate abbaa manaa caala qaamni kan kee hin jiru jechuudha. Qaamni nama sanii hin jiru. Shira dhiisanii ija uummataati afootti miidiyaa irratti akkamitti akka lubbuun isii dabarte gaafatanii yoo shakkiin jiraate shakkii kanaaf shakkina jedhanii to'achuun waan jiraate. Garuu amma na warra dhugaa nuksaaru fakkaata malee warra dhugaa baasuun fakkaatu rabbi dhugaa isii hin balleessini shira dalagamuu fi deemu kanallee rabbiin warra daba kana raawwatu rabbiin isaaniin haa qabu. Wallahi baay'ee ulfaata. Wanta akkanaa kana callisuun ni ulfaatamee artistoonni saba biraa akkasii lubbuun ishee hin darbu beekamtu tami taatee jechuudha. Fakkeenya teedii irraa fudhachuu dandeessan. Nama akkamiitii jaraaf beekamaadha. Nama jabaadha isaan keessatti. Guyyaa takkatti rakkoo isa qunnamee rakkoo hamaa akkana isa qunnamee beekamu. Garuu kenna hoo maaliif qunnamaa? Ija Oromoo balleessuu barbaadan, Oromoon akka mataa ol hin qabannes barbaadan, aadaan Oromoos akka hin mul'annes barbaadan. Oromoon achi keessatti mataa akka ol hin qaban, eenyummaan Oromoos akka hin guddan, afaan Oromoos akka hin dagaagne barbaada. Isa kanniintu qaama mootummaa dahoo godhatanii qaama mootummaa keessatti uffatanii kan dhugaadha. Andu'aalamtu godhe kan jedhamu marrajaan dhugaa odeeffannoon qabatamaa dhufeenna seerri biraa hafuu hin qabu. Maaliif lubbuudha akka namni tokko lubbuurratti adabamuu qaba namni kun jechuudha. Rakaa warra asiif achi dubbii hoofanii hin dhaga'inaa isin
Nagayna illaattinaa fi Baustelle in 100 Metern. warra akkasii warra sabaaf saba walitti naqu barbaadudha. Rooba leeyyoona dubbistee dubbachuu Nullee kanuma jenna. Adii mee daqiiqaa sadii fayyadame. Hayyee galatooma ulfaadha baga jiraattan jechuuf jireenya maal qabnaa miti. Ani wanni jechuu barbaadu kaleerraa si jala taa'ee dhageeffatu jira namni baay'atee nagalchuu dhiiste ta'a. Keessi nu madaayiraa. Keessi nama daa'ira dhuunfaa kootiin jechuudha. Keessi kiyya nama daa'ira. Na dhukkubee qoosii mana ciisee ture. Miidiyaas irraa fagaadheera hanga soomanni galeerraa jechuudha. Obboleettiin kiyya bakka hojiitii galtee beroon akkanaa ta'ee jennaan lafaa utaalee sibiila soofaatti diramee beektee dhiinni na jige rabbitu beekaa jechuudha. Ammas bakka jiru sireerra jiraachuu kiyya bakka ciisu jiraachuu kiyya viidiyoodhaan isin mul'isuu danda'a. Maal jechuu barbaade dura dursinee waan kana dubbachuun dura namni kamiyyuu akka waan ragaa qabutti akka waan beekutti dubbataa jira jechuudha. Akka waan beekutti mana mara jala deemee ilaala seenaan sal jechuudha. Yoo dubbannu jechuudha dhimmi kun dhimma waloo kennaati dhimma siiresii ta'uusaa beekuudhaan jechuudha. Osoo ragaa hin qabaatin shakkii irraa yoo dubbatte malee akka nama ragaa qabuutitti waa dubbachuun diinummaa agarsiisa sitti jechuudha. Diinummaa eenyu? Diinummaa micayyoo tanaa jechuudha. Diinummaa micayyoo tanaa jechuun diinummaa Oromoo jechuudha. Kanaafi akka nama ragaa qabutti mana keessatti akkasii wadhabanii akkas wal gochaa turanii anatu itti beeka ani hiriyyaa akkanaati an fira akkanaati jedhaa dubbataa namni jechuudha. Kuni akka hafuuf maaltu godhamuu qabaataa jechuudha. Wanti godhamuu qabaatu akka roobaleetti wantan sitti immoo barbaadu namni hundinuu viidiyoo baanee haa dubbannu. Viidiyoo baanee wal qaban hin barbaadama namni jechuudha. Waan beeku dubbata jechuudha. Seeraaf dhiyaata jechuudha. Osoo hin beekiyyoo waa dubbatellee yoo ka beekullee ta'e ragaaf dhiyaata. Yoo kan beennellee ta'e uummata walii buusuuf dhugaa micayyoo kanaa balleessuuf kan dubbatullee yoo ta'e hin gaafatamaa jechuudha. Viidiyoon ba'uun dirqama taatee argamti jechuudha. Ufii kiyyarraa bayyoonaan jette bahee dubbadhama. Inni biraa ka'an jechuu barbaadu isiidhaa akka amantiisiitti rabbiin haa araaramu isiin duutiirti jechuudha. Isiin darbitee lammaffaan dhalattuu jechuudha. Duuti takka dhalatta takka duutaa jechuudha. Kan jechuu qabaadhu namni qaamni mucayyoo kan ajjeese qaamuma lama. Agartee qaama lama akka kootti kan jedhu jechuudha. Inni tokko waaqa. Waaqa isii kalee ganama uumetu ajjeese jechuudha. Inni lammaffaan ammoo mootummaa biyya saniitu ajjeese jedhee amanaa. Akkamitti jedhe sababaan waa dubbachuu qaba. Amma ilaali kana ilaali agartee amma yoo qaama tokkotti qabne dhugaan intala kanaa hin dhokatte. Hiigalee bakka jiru hin beeknu ijaanii nagar. Shakkii shakkina hundi keenyaan shakkina garuu amma tan gochuu qabnu dhiibbuma mootummaa irratti haa goonu. Kana dura dhugaa gadi hin baasne amma kana laale ani wanta tokko namana. Andu'aalamitu akkas godhee jedhee mootummaan gadi bahee ibsa hoo kenne hin fudhadhu ani. Andu'aalam lubbuudhaan jira Andu'aalam gadi fidaniitoo miidiyaa irratti akka inni dubbatu dhiibbaa tokko malee natu akkas godhee lakki ofumaaf akkas taate abbaan dhimmaa hin jiraa jechaadha. Akkamitti amanna mootummaan kun kana booda osoo akkas jedhee maaliidhaan amanna? Akka mucaa sun akkasuma mucaa mana hidhaa keessatti ukkaamsee gadi bahee ibsa akkas yoo nutti kenne ani isaan hin fudhadhu. Garuu an jechaa jirru dhiibbaa tokko malee abbaan dhimmaa hin jiraa isa gadi baasatoo yaa dubbatu miidiyaa irratti miidiyuma keessan irratti jenneetoo dhiibbaa irratti gochuu qabna. Akkuma kaleessan xilayeet akkas godhee eenyutu akkas godhee jechuun hin barbaachisu. Malee amma laal mootummaadha jenneetoo murteessuun xiqqoo ishiin ulfaata. Miyuuti irra jirtu. Miyuuti irra ispiikarri keessan cufaadha. Maakiraafooniin cufaadha. Adii maakiraafooniin cufaadha. Argitee irraa kaasee ati. Anti irraa kaasee. Irraa kaasuu hin danda'u isatu kaasa. Irraa kaasi. Maayikiin kee cufaadha adii. Muutiin kaasee hin dagadhees duratti si dhageeffataara waan ta'eef ofitti cufee hin dagadhe jidduudhaan. Maal jechuu barbaade numarti wobuu hin qabnu jechuudha. Wobii hin qabnu jechuudha. Yoo abbammaan argee fi akkuma arganii waan fedhan kasi godhan taate duras hin qabnu hin beekna akka Oromootti jechuudha. Ubbeenna waan taaneef jechuudha. Wobii akka hin qabne biyya kana keessatti hin beekna tulchinee beekna. Haa ta'uuti jechuudha. Ammas wobiin keenna maal jala akka jiru sitti agarsiisaa jechuudha. Ani mootummaan ajjeesuu ragaa qabaadheeti miti kan kana jedheef dubbii kana jechuudha. Tokko
Waalamatu si ajjeese jedhe. Tokko rabbi isiitti uumetu ajjeese jedha. Lama ammoo mootummatu si ajjeese jedhee waan dubbadheef qaba. Yoo waa dubbattu sababa qabeessa ta'uu qabaata jechuudha. Maaf kana jette rabbi akka abbaa fedhe ajjeesa isatu uume isatu ajjeesaa jechuudha. Akka itti ajjeesu isatu beekaa jechuudha. Karabbii isa sani. Kan mootummaa ammoo mootummaa dhaqee mucayyoo tana ajjeesedha jechuu miti implikeeshinii isaa kan agarsiisu jechuudha. Yoo dhugaa mucayyoo kana qoratee gadi hin baasin taate mootummatu ajjeese. Andaalam ajjeese, ollaan ajjeese, firri ajjeese, obboleettiin Andaalam ajjeeste akka kamiinuu duute mootummaan qoratee, hospitaalli mootummaa qoratee, doktorri biyya kanaa qoratee yoo kana hin goone taate doktoroonni biyya kanaa maal hojjetu? Hospitaalli biyya kanaa maal hojjeta? Mootummaan biyya kanaa maal hojjeta? Gaafiidha jechuudha. Kanaaf deebii kan kennuu danda'u. Agartee? Rabbi maal dubbata miti harratti dubbatu mootummatu dubbatuu danda'a jechuudha. Asirraa kan hafe abbaa fedheewota itti gaafatamuu qabaata jechuudha. Itti gaafatamuu qabaata. Fakkeenyaaf adii mootummaan gadi baheetoo mucumatu akkas godhee hoo jedheetoo ibsa kenne maal jettaate accept goota? Akkanumatti gadi baheetii miti ragaadhaan qoratee tokkoffaa qorannoo hospitaalatti godhatama. Qorannoo hospitaala godhatee qorannoo yoo ibsa kennu qaama ishiitirra kanatu jira. Akkas akka ta'e rukutamte isatu bira jira. Kanaafuu isatu akkas godhee innillee amanee jira hoo jedhe akkamitti ani namanu hin fudhadhu. No akkas miti akkas miti tullu ragaan hin qabatama. Look ragaan mana yaalaa qabatamee ka'eeti Indaalamitti dubbifama. Indaalamittu gadi bahee abbaa manaati miti. Namni Indaalam caalaa itti aanu jiru bara. Haadha biras hin jirtu abbaa biras hin jirtu. Sigale. Kanaaf Indaalami gadi bahee dubbatuu qaba. Ragaanis waa lamatu ragaa taasisiif jechuudha. Du'aatii isiiti. Tokko Indaalam lammaffaa ammoo ragaadhaa jechuudha. Cisiin buufni. Cisi. Kanaafi waan akkasitti ta'ama malee akkanuma kaafnee Indaalamitti ajjeese. Obboleettiin Indaalamitti ajjeese. Ollaadhaan wadhaba qabdi jedhama oduu odeessanii. Mee waan aannan tokko naa ibsitaa takka. Dhiiga daa'ima tanaa balleessuun gaariidha miti jechuu barbaada. Adii gammadi. Obsisi nuraddiin obsi. Waan gaafachuuf malee haasa'uun waan gaafachuu. Okay, gaafadhu. Haasa'uun. Qooyi dhiifama yaa jidduun si dhufe. Indaalam mana bulee moo eessa bulee jettiin tun halkanii mana bulee moo eessa bulee tanuu bichaa barbaadeetti ani. Yoo quba qabaatte ati baay'eellee bilbilte waa ka'e du'aan odeeffannoo qabduufi. No, ani achi bulees bulee jechuu hin danda'u osoo dhimmi tokko hin beekamin. Waan baay'ee sagalee baay'ee naa ergametu jira garuu ani hin agarree ala bulee namni tokko ala bulee jedhee ta'u yoo sagalee naa erga ani sawaan sanii ala bulee jedhee ta'u fudhachuu hin danda'u. Maaliif ragaa hin qabu jaan hin agarre waan ta'eef yookaan viidiyoon hin jiru waan ta'eef boru itti na gaafachiisa kun immoo cubbuu hamaadha jechaadha wanta hin agarre tokko dubbachuun. Ayyee galatoome ayyee. Okay. Dhiibbaa warri naafxanyaa gochaa jiran intalli tun amma leelti jettee jallaa ishii irraa haa muranii Ameerikaa kana jirti. Girrisaa keenya baay'eetu jala deemaa jechaadha. Waan ishiin haasoftu dhaggeeffadhaa. እች ልጅ አቢዩዝ ተደርጋለች። ፊዚካሊ አቢዩዝ ያደርጋት ነበር። ክለብ ውስጥ ድረስ ይደበድባት ነበር አሉ አለ። ባይ ዘ ዌይ ለአንዳንድ ኦሮሞ አርቲስቶችና ታዋቂ ሰዎች ዝና አይገባቸውም። አሁን ለምሳሌ ዝና ዜዶን እንዴት ልበላችሁ ይሄ ዝነኛ ሲሆኑ አናታቸው ሊወጣል ገብቷቸዋል። ባለዝና ሲሆኑ ከሴት ላይ ሴት ምናምን ዘልዛሎች ይሆናሉ። ውስኪ በሽጉጥ እንክፈት ይላሉ። ሚስት ይዘው ሚስት እያላቸው ትዳሩን ይዞ ቀመጤ ካልሆንሽ ብሎ የያዘችውን ቦይፍሬንድ በሽጉጥ ያስፈራራሉ። ማይማን ሲሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ዝና አንድ ማድረግ ያቅታቸዋል። ላላማ ከንጀላ ግርሱ መነ እሺ ጀለተን ግርሱ ነመ ኩመ ታኒ ተላላኒ መነ እሺ ተኖላን ኢጆሌ ኦሮሞ ተመ ማል ጀቲ ኦሮሞኒ beekamtii argachuu hin qabu beekamtii waan doofaa ta'eef yetti maayimaan jechuun doofota jechaadha laal walitti nu qabne doofota አንድ ላይ ነው የሚኖሩት እዛ እቺ ማለት እንፉ ሚለው ስለ ፍቅር ከመዘምሩ ፍቅር አይነት እንትን ነው የያዘው ውስጡ ማለት ነው።
በጣም እንደሚጨቃጨቁ ከመጨቃጨቅ አልፎ በጣም እንደሚመታት ነው አሁን ዙሪያዋ ላይ ጎረቤቶቿ ላይ ሰዎች የሚያወሩት ማለት ነው። ሶ እቺ ልጅ ትላንትና ባይገላት ራሱ ኦልሞስት በቃ ታስታውቃለች። በጣም ከስታ ነበረ። ያቺ ምናቃት ኢንፍሉዌንስ ስታደርግ የነበረችው ቀነኒ አይደለም አሁን ያለችው አይደለም። ከሌሶ አጄሱ ባቴ ይጥላ ሙርቴሲቴ ይርቴ ይቻላ ማና የኙት ማና ናፍጠኛት ሙርቴሲቴ ካላ ኦሮሞ ወደንተሊቱን ኢንተለተን አኒ ቢዝነስ ሺሰን ነቀምቴ ሃንጋ ፍንፍኔን ይያረመሰን yoona akka namni achi naqne dhiibbarratti goreeto namni achi hooyin akka dhaqeeto achitti fayyadamne goreeto yoon ishii allayyaa galchuu baadha. Namoota dhugaan kun haa ba'u namoota gocha Oromoof Oromoo walitti naqxan sobaan nama du'e irratti ragaa baatan waan ijaan hin agarre ragaa baatan lubbuu keessanillee addunyaa kanarratti isin hin dhiisu. Akkanatti akka Oromoo boochistan kana akka du'a Oromootti gammaddan kana akka jabaa Oromoo balleessuuf hojjettan kana isintu badaa jechaadha. Kino akkas godhanii jechaadha. Tokko kana intalli artistii jedhamtu mee daawwii azala jirtaa? Daawwii azala jiraatte kottu ol gale. Yookaan Oromummaan yookaan daawwii kottu ol gale. Footoo isaanii mul'isaa too haasofnaa jechaadha. Mana tulluu jiran. Maal jette? Mana tulluu jiranii. Okay. እና ijoolleen kun maal gochaa jiru? Andu'aalam deeggartoon Masarat Dhaabaa Andu'aalam akka miidhe. Roobalee narratti erga yoo qabaatte itti karaa keechaa. Okay. Andu'aalam Masarat Dhaabaa Andu'aalam irratti murteessite. Artisti sun Andu'aalam irratti murteessite gaazexeessitoonni baay'een irratti murteessan intala ammaa kana dabalateetu jechaadha. Garuu poolisiin Finfinnee amma ibsi inni baase bakka ishiin itti booqattee fooqirraa kufteetoo kichiinii keessan akka fooqirraa kufte san dubbatee waarrateet maskootii kichiiniitiin akka fooqirraa kufte san erga dubbateen booda gara gadiititti yeroodhaa fi waan hin beekne irratti jedheetu ibsa baasee jechaadha. Amma jarri kun poolisii miti marmaarii miti isatu ajjeesee jechaa jiru jechaadha. Qoy Roobalee kichiniin barandaa keessa jira moo wanti isaa akkam dubbinnuuf hin galle? Ani beeku san maa ittan beeka waan poolisiin barreesse maa ittan beekan san. Kichiniin hoo jiraate gara alaatiin waadniidha maaltu jira ree barandaa maaltu jira gara kichiniitiin. Akka xilaawunii fi akka waamii gochuu jedhan immoo? Ibsi isaan baasaniitu kanaa jechaadha. Duulli Andu'aalam irratti godhamu duulli nama du'e irratti godhamu maali nama Oromooti. Eessaa dhufan isaan? Poolisii miti. Beenullee duuluu dandeenya. Waan baay'ee hin beekna. Ragaa tokko tokkos harkaa qabna. Mucaamma fakkeenyaa fi Andu'aalam ajjeesuu fi dhiyeenya kana torban tokko dura yaalii ajjechaa irratti raawwatee miti. Isallee beenuyi garuu dhugaan akka ba'u barbaadan. Mootummaattis hin qabnu, garadattis hin qabnu, dhugaan akka ba'u barbaadan. Hundi keenya abbii miitaa dirti. Gabaa keessa dhaabbattee. Hundi keenya maal gochaa jirra? Mootummaa irratti dhiibbaa goonettoo akka dhugaanii intala kanaa yoo mucaanis balleessa. Mucaan kinoo lubbuudhaan jira. Balleessa jedhee gadi baheetoo dubbachuu danda'a. Abbaan poolisiin ibsa isan barbaachisu bee. Mucaa miidiyuma irratti fidaniitoo akka mucaan dubbatu. Haalaqee gaazexeessitoota waamaniitoo akka mucaan dubbatu gochuudha. Homtuun jiru dhugaan isa bira jira waan ta'eef. Poolisiin hoosanii shakke qorannoo mataa isaa adeemsisaa irra deebi'ee qorannoo mataa isaa adeemsisa. Isaa miti. Oromoo wal ficcisiisuuf akkana hojjeta. Meeni niitii sanirra intala lootuu sanirratti sheer godhaa. Afachuu bilbila ishee hin qabdi natti fakkaata. Feesbuukii isheetirraa gadi galoon. Takkas hin jirtanii funyaan qotiyyoo fakkaattu intalli Booranaa takka
ishiin illee warra farsoo maal jetteetoo irratti barreessitee jechaadha. Jaalala eessatti beekti farsoo malee qoshaashaan dachee warra farsoo dhuganirra jiraatti beefi gosaanillee nama arrabsiti. Kana maali Oromoo akkanaatitu dhalatee Oromoo seexanatu nutti gadi ba'e bara kana. Oromoo seexanatu nutti gadi ba'e. Andu'aalam Gosaa hin jaalanna yoo birrii dhaballee nuyi guumaa irraa kaffallaa jechaadha. Homtuu rakkoon hin jiru akka sabaatitti irraa kaffallaa jechaadha. Sabni Oromoo hin jaalata. Maatii keessatti ta'uu danda'a wanta akkasii. Garuu gaafa maatii keessatti ta'u nagaa buusuuf hawaasatu hojjetaa, jaarsatu hojjetaa yookaan qaama seeratitu nama san seeratti dhiyeessa. Osoo hin argin ragaa bahuu hin dandeessu. Amma intalli takkas hin jirti eenyu Tigisti Ittafaa tan jedhamtu hiriyaa ishiiti jedhamte waan ishiin Facebook, TikTok ishiiti irratti posti goote waan edit ta'e deema tolaala. Mee waan akkasii gaafa WhatsAppidhaan chat walitti gootanii waan akkasii barreeffamni akkasii eessa jira? Sunis Oromoo, tunis Oromoo afaan Amaaraatiin walitti barreessu sanuu. Okay. Amma Oromoo eenyu qabachuu qabdu? Lakkoofsa tokkoffaa namni isin qabachuu qabdan intala Tigisti Ittafaa san iccitiin guddaan ishii bira jira. Finfinnee kana keessa jirti. Keessan barreesse fi kaleessas hin dhufne. Waan WhatsAppidhaan walitti barreessine jettee post gootee garuu profaayilii ishii hin jijjiirranne. Namni baay'een footoo irra godhatee jira. Footoo ishii irra godhatee jira. Gadda faa irra godhatee jira jechaadha. Ishiin garuu san hin goone. Waan walitti barreessine jettee too edit gootee too post gootee jechaadha. Barreeffama WhatsAppidhaan jettee too. Kanatu ta'aa jira jechaadha. Deeggartoonni mootummaa suuraa intalaa kaleessa gadi garagalchaniitti irraa sirbaa turan gammachuu. Maal Oromoo akkanaatitu jira jechaadha. Amma wanti argaa jiru maqaa mootummaa bilisiginnaa jedhuun saba keenya fixaa jiru, saba keenya wal ficcisiisaa jiru jechaadha. Mootummaa osoo hin taane mootummaa deeggarra jedhanii ani Oromoon akkasii samii irraa gadi bu'e moo dachee keessaa ol bu'e tanii ol ba'e seexanni akkasii eessaa dhufe tan akkanaa? Kan akkanaa kana dhagee argaa jirraa jechaadha. Tan nageenya hin barbaanne hawaasa keessatti tan nageenya hin barbaanne mana amantiititti bakkuma hundatti jeequmsi akka uumamu yoo namni wal miidhe miidhama namaa san hin tan gammadu Oromoo argine bara kana. Abbaa kee maaf hin taane, haadha kee maaf hin taane. Namoota ilaalcha akkasii qabu kana Oromoon balaaleffachuu qaba. Oromoo dhugaadhaaf hojjedhu aga dachee kanarra jirtutti dhugaadhaaf hojjedhu. Gaafa dhugaadhaaf hojjedhu ani gaafan dhugaadhaaf hojjedhe sammuun kiyyaa na gammada. Oromoo akkanaa arginee jechaadha bara kana. Okay, mee Ibrahim itti fufi. Maaltu jira wanti haarofti? Ibrahim jirta? Jira wallahi. Daqiiqaa sadi fayyada. Wallahi ana kan jooti wanni kun itti yaadamee tumaan waan kana irra raawwatanii malee amma ganaallee isarratti illee yaalamuuf jira bari namni kuban qabu malee namni kun nama hordofamu jiru irraa bari. Kanaaf namni kun irra caalaa amma torban tokko dura ammaa jecha irratti yaalamee ture. Hanga wanti kun dambaanetti eegamuu qaba maaliif innummaan wanta ta'u hin beekamu amma inni gadda keessa osoo jiru wanti kun beekadu innimma to'annaa jala jira beete. Kanaaf itti yaadamuu qaba jechuun barbaadanis waan jennu qabnu qaba. Okay, galatoom. Itti fufi waliin. Xiqqoo waca keessan jiran nagaama. Nagaama xiqqoo. Yaada masii baastan kana galgalas no deemu fidha ganaa deemna iddoo hojii wayii jira.
Deemna asuma araan keessa deemna. Awwaalli raawwatee jira. No, ganaadha. Isaan sagal. Nagaame? Waca keesserta yoo waca keessaa baate dubbatta. Waca keessaa yoo baate dubbatta. Itti fufi wabii. Yana gantiin ta'u ani waan biraa jedhullee hin qabu garuu Aman nagaamu. Deebiteerta. Nagaaman jiru? Akka itti fufi nagaame itti fufi. Inni nagaama waliin dubbadhu. Yaa awwaalchi ganaadha. Yaada isin amma kaasaa turtanii dhaggeeffachaan ture. Anna Addaamuu yoo ta'es waamatti fakkaattee haasofte. Waan beektu qabatamaadhaan jira yaadu fayyumaa baxabbatu kan haasoftutti afaan Amaaraatiin haasofte dhagaa ture galgala Anjala galee dhaggeeffachaan ture ergan simbiraati bee Amaariffaan warran dhageen dhageessifachaa turte jechuudha gammachuudha ta'e walii isaan nuun galu kun dogoggora isheedha namoonni namarratti murteessaa jiranii amma beekumsa isaanii haasaa jiru gaafan taa'ee ilaalu. Maaliif qaamni seeraa qabee jiru iyyuu waan murteessee wanta bira ga'ee wanta qulqulleeffate hin qabu. Ganaadha. Andu'aalam maaliif hidhamaan isumaafuu yeroof to'annoo jala galuun isaa gaariidha. Rakkoo hin qabu. Hin qulqullaa'u wanta qulqullaa'u qabayyuu ta'e kan hin dhabe mini namni maaf murteessa isatti maaliif murteessa namni? Kan arginam tokko hin jiru amma ammaatti nama marrajaa sirrii kan jedhamu namni baasee hin jiru amma ammaatti. Wanti qulqullaa'e tokko iyyuu hin jiru. Ta'innaama baqa shakkii haasaa jira gati ta'eefi namni haasaa kanatu of qusate gaariidha. Xuruu mini gati ta'eef madaarratti madaa walitti dabalu ta'a wanti kun. Wanti argame jiru. Namni kamiyyuu walitti bu'aa abbaan manaa fi haadha manaa walitti bu'aa namoonni iccitii isaanii beekan yoo jiraatanis namni walitti hin buune jiru. Namni walitti bu'aa ma jiraata gati ta'eef du'aaf nama hin geessisu. Qaamni kamiyyuu waliin tigisti ittafaasan beekta hiriyaashii sanii tani waasaappiidhaan walitti barreessine jetteetu poosti goote. No, hin beeknu garuu bira ga'amuun hin danda'ama. Bargite ammaan isin sheer godhaafi jettanii isaan achi jiraachuu danda'u sa'aatii kana argachuu dhiisuu dandeessu. Naannoo sana jiraachuu danda'u gatii ta'uu fi argachuu dhiisuu danda'ama. Eenyuyyuu argachuu danda'a. Hin deemta? Ani 4 kiiloomeetri deemna. Nuti 4 kiiloomeetri deemna. Mana deemuuf yeroo hin arganne nuti xinnoo hojii gallee jirra gatii ta'eef. Okay, kanaafuu bakka awwaalchaa oo deemte isin seessisa. Rakkoon qabu. Viidiyoo banuu dandeessaa? Ganaa dhugaan jiru ganaa bira ga'ama. Andu'aalamis kan keenyadha. Qananiinis kan keenyadha.